Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatu fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Ajaja waajjira muummee ministeera Itiyoophiyaatiin caffee Oromiyaa keessatti izeemaaf teessoon akka kennamu taasifamee jira. Kanaan wal qabate bilxiginnaa naannoo Oromiyaa irratti qeeqni fi akkasumas mormiin cimaan hawaasa bal'aa biraa itti ka'ee jira. Gochi kun immoo bilxiginnaa fi namoota biyya kan bulchaa jiru Oromoodha jedhaa jiraniif qaanyiidha jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Dabalata oduu kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu Tsimdoon sochiisaa cimsee itti fufee jira. Waldura dhaabbannaan PP fi Tsimdootii fi TPLF illee akkuma itti fufetti jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru tibba kana haala adda ta'een cimee itti fufuu fi har'as bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuu fi lola gaggeeffamee ture irrattis waraana bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajji turoodhaan itti bohara. Ajaja waajjira muummee ministeeratiin Mojotti izeemaaf bakka gadi dhiisaa jechuudhaan dorgomaa bilxiginnaa naannoo Oromiyaa dorgommii irraa hambisuun yookaan dorgommii irraa daangessuudhaan izeemaaf kootaa kennuudhaan Mojorraa izeemaan caffee Oromiyaa keessa galuun ijoo dubbii ta'ee jira. Qeeqa guddas kaasee jira. Kana dura dhaabbanni izeemaa yookaan paartiin izeemaa kun diinummaa Oromoo fi Oromiyaaf qabu ifaan ifatti calanqisiisaa ture. Yeroo duula na filadhaa sobaa gaggeessaa turanitti aangoo argannaan Oromiyaa kan diigan ta'u beeksisaa kan turan yeroo ammaa kana miseensa caffee Oromiyaa ta'uudhaan dorgommii tokko malee naannoo Oromiyaa irraa miseensa paartii izeemaa kan taate dubartiin Meeroon Alamaayyoo jedhamtu caffee Oromiyaa keessa galuun isii beekamee jira. Kanaan wal qabate namoonni qeeqaa fi akkasumas mormii gaggeessan miidiyaa hawaasaa kana irratti hedduun isaanii mul'atanii jiru. Namni tokko miidiyaa hawaasaa kana irratti yaada kenneen nama naannoo Oromiyaa ni diiga jedheetiin dhaadataa ture akkamitti caffee Oromiyaa keessatti galfama. Oromiyaa ni diiga jechuun caffee Oromiyaa ni diiga jechuudha. Caffee Oromiyaa hanga diigutti eegnee agarra. Waan bilxiginnaan taatummoo ittuu dhufna jechuudhaan dubbatee jira. Namni biraa immoo yaada kenneen caffeen izeemaa hammate paartii morkataa Oromoo tokko akkamitti dhabe jechuudhaan diraamaa bilxiginnaan raawwatte kana ajaa'ibsiifatee jira. Namni Urgeessaa Tuujoo jedhamu tokko immoo yaada ajaa'ibsiisaa kennee jira. Yaada kenneen bilxiginnaan tun baay'ee nama ajaa'ibdi. Wayyaan immaan diina Oromoo turtee fi dargaggeessa fi qeerroo Oromoo hedduu lubbuu galaafatteeyyuu caffee Oromiyaa keessatti diina Oromoo maktee hin beektu. Isiin amma ani bilxiginnaa jettuu fi akkasumas ani mootummaa Oromooti ofiin jettu tuni diina Oromoo caffee Oromiyaa keessa galchuun maaliif jechuudhaan gaafatee jira. Namni Waggee Birruu jedhamu tokko immoo yaada kenneen bilxiginnaa nuti Oromoodha nuti Oromootu biyya bulchaa jira jettee of jajjuu fi qaanyiidha jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u caffeen Oromiyaa diina naannoo Oromiyaa ni diiga jedhu caffeellee diiguuf deemu itti seenu maal hojjeture jechuudhaan gaafata. Namni maqaan isaa Guddinaa Kabbadaa jedhamu immoo hoogganaa izeemaa kan ture Birhaanuu Naggaa sabboonummaan Oromoo Itiyoophiyaa diiga ani immoo sabboonummaa Oromoo Itiyoophiyaarraa eeguudhaaf gara qabsootti kan seene jechuudhaan dubbatee ture. Waan jedhes milkeeffatee jira. Paartiin isaa caffee Oromiyaa seeneefii jira. Caffee Oromiyaa takka jedhee diiguudhaan gara naannoo Oromiyaa diigutti ce'uudhaaf tattaaffii taasisuun isaanii waan hin oolle jedhee jira. Garuu kan hin milkoofnee fi Oromiyaan abbaa qabdi abbaan isii Oromoodha. Eenyullee diiguu hin danda'u. Eenyullee ka diigee ijaaruu odoo hin taane Oromiyaan Oromoodhaaf kennaadha. Kennaa uumamaati. Eenyullee irraa fudhatuu fi eenyullee diigee akkasumas eenyullee ka ijaaruu miti jechuudhaan izeemaan akka abdii kutatu itti himee jira. Hunda caalaa immoo PP fi warroota Oromootu biyya bulchaa jira jedhaniif maqaa Oromootiin dhaaba dorgome ABO teessoo tokkollee dhabsiisuun diina immoo caffee Oromiyaa keessa galchuudha jechuun yaada kennee jira. Kun immoo kan agarsiisus kan mirkaneessus PP'n diina Oromiyaatii fi Oromoo akkaan cimaa fi hamaa dorgomii hin qabne ta'uu waan mirkaneessu jechuudhaan yaadni itti kennamee jira.
Namni inni biraa immoo maqaan isaa Lataa jedhamu yaada kenneen PP'n barbaaddee guutumaan guutuutti caffee Oromiyaa itti kennitee dhiiftee dhimma isiiti. Oromoo fi Oromiyaa waan ilaallatu hin qabu. Hanga yerootti waan hojjetanii fi waan dalagan qaanfii malee akka barbaadanitti hojjetuu danda'u. Garuu Oromiyaan abbaa qabdi, abbatu eeggata. Karoorri PP'n Oromiyaa irratti karoorfatte immoo kan balaa hamaa qabuu fi balaa hamaa isaanuma deebi'ee liqimsu waan ta'eef kanaaf hin wacinaa, wanti hunduu yeroo isaa eeggate ta'a jechuudhaan sodaan tokkollee akka hin jirretti dubbatee jira. Itti dabaluunis filannoo wanti jedhame hin turre, wanti dalagamaa jiru immoo diraamaadha. Dhugaa immoo uummanni bal'aan Oromoo ni beeka. Kuni kan PP'n ittiin of sobaa jirtu booda isima kan liqimsu jechuudhaan yaada kennee jira. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti gareen Tsimdoo fi TPLF qindoominaan kallattii garaagaraatiin loltoota PP irratti haleellaa raawwatu guyyaa kaleessaa isiniin geendee turre. Lixa Oromiyaatti shira ajajoonni waraana PP loltoota PP irratti shiraniin loltoonni PP hedduun haleellaa irratti raawwatamee miidhaa irratti dhaqqabu isiniin geendee turre. Har'as sochiin duumessa lolaa cimaan jiraachuu maddeen odeeffannoo gara sirraa odeeffannoo nuungaaniin ibsanii jiru. Gara kaaba Itoophiyaatiin immoo gareen kun kallattii garaagaraatiin haleellaa kan jalqabe yoo ta'u guyyaa kaleessaa kallattii Walqaayitiinis gara Walqaayitti seenuudhaan haleellaa raawwatee ture. Mootummaan PP'llee haleellaa diroonii irratti raawwatu beeksisee ture. Har'a immoo TPLF kallattii Affaariin naannoo Affaaritti seenuudhaan haleellaa raawwatu odeeffannoon nu gahee jira. Naannoo Affaaritti cabsee seenuudhaan haleellaa tasaa moortaara raawwateen rifaatuu uumee ture jedhamee jira. Guyyaa kaleessaa TPLF naannoo Affaar cabsee seenuudhaan zoonii lammaffaa aanaa Magaallee jedhamu irratti haleellaa moortaara raawwatuudhaan lola jalqabuu isaa miidiyaan Andaaftaa jedhamu gabaasee ture. Hoorni Firikwensii miidiyaan jedhamus akka gabaasetti TPLF haleellaa kana kan raawwate bakka humnoonni Affaar qubatan irratti ta'uu ibsuudhaan miidhaa dhaqqabe garuu adda hin baafne. Hoorni Firikwensiin itti dabaluunis akka gabaasetti haleellaan kun kan raawwatame bakka buufata humnoota naannoo Affaar irratti yoo ta'u haleellaa TPLF raawwate kanaaf deebiin kenname hin jiru jechuudhaan ibsee jira. Walumaa galatti TPLF kallattii garaagaraatiin PP irratti haleellaa raawwatuun tuttuqaa kan jalqabe yoo ta'u gama lamaaniyyuu muddamsuun cimaan uumamuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Naannoo Tigraayitti hawaasni lola kan hin barbaannee fi lolli nutti deebi'a jechuudhaan muddamsuu fi sodaa hamaa jala kan jiran ta'uu kan himame yoo ta'u PP'n immoo haleellaan gareen kun nurratti raawwatu babal'atuun to'annaa keenyan ala ta'uudhaan rakkoo guddaa nurratti dhaqqabsiisuu danda'a jechuudhaan sodaa guddaa jala jiraachuun isillee gabaafamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tibba kana haala adda ta'een lolli cimaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee hundaa keessatti gaggeeffamaa jiraachuu beeksisuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo lola zoonilee hunda keessatti gaggeeffamaa jiru irrattis miidhaa guddaa kan qamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun loltoota hedduus booji'uun iddoowwan hedduus magaalota dabalatee humna waraana PP keessaa yaasuudhaan to'ataa jiraachuu beeksisee jira. Kibbatti tibba kana fufteedhaan aanolee garaagaraa keessatti lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u har'as lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuu beeksisee jira. Woboon zoonii madda albuudaa aanaa Goorodoolaa ganda haadha daddachaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa 15 addunyaa kanarraa godaansee 20 madeessuu isiniin geennee turre. Achuma Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda Waddee jedhamutti waxabajjii 20 2026 halkan mooratti itti seenuun haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee kan hiikkate yoo ta'u AKM 5 fi kan biroollee ni jira jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti kaaba, kibba akkasumas kibba lixaa fi baha shawaatti lolli cimaan gaggeeffamaa turuu fi haaluma kana waxabajjii 2026 giddugala Oromiyaa shawaa kibba lixaa aanaa Sooddoo Daacii ganda Haroo Oomaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira.
Aanaa Sooddoo Daacitti loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan ganamaan bobbaate hadhee ittiidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen yoo xiqqaate 10 addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuu fi meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa oolu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oole irrattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'uun hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti isiniin geenna. Kuni akkuma jirutti ta'ee gama mootummaa PPT'n bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabate odeeffannoon bahe jiraachuu baatus humna dabalataa bakkoota kanneenitti ergaa jiraachuun beekamee jira. Oduun itti aanu loltoonni PP Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuun itti fufee jira. Loltoonni hedduun Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u muraasa isaanii qabannee jirra. Isaan viidiyoo irratti argitan kunneen bakka tokko irraa hidhannoo guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromollee haaluma argitan kanaan simannaa ho'aa taasisuu fi ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun isaan itti aanan kunneen illeen haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan hidhannoo guutuu waliin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasiseef jedhee jira. Kana qofaa miti loltoonni hedduun bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo baay'inaan dhufaa jiraachuu ibsudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sababni hedduminaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu loltoota PP kun immoo lolli kaaba biyyattiitti TPLF fi gareen Tsimdoo waliin ta'uudhaan PP irratti banuuf sochii fi qophii taasisaa jiraachuun isaanii waan cimeetti fufee nullee gaafa lolli kaaban dhoohe garas nu geessu. Achitti immoo rakkootu nu mudata. Walumaa galatti kaaba biyyattiitti deemnee loluudhaaf fedhii hin qabnu jechuudhaan yaada kennanii jiru warroonni gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.